Artistiin keenya jaalatamaan Artist Keewwan Nagaasaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo kan biraa isiniin qabadheen dhufee jira jechuudha. Odeeffannoon keenya irraa waa'ee artistii keenya jaalatamaa Keewwan Nagaasaati. Kanaafuu hamma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun akkasumas laayikii fi sheerii illee sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti godhaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya yoo sheerii goottan artistii keenya illee kanallee waan fayyaduu danda'uu fi sooshaal miidiyaa qabdan irratti sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti yommuu dabarru akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Keewol Nagaasaa uummata bukkeetti wallee garaa nama raasu baasuudhaan illee beekama jechuudha. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya kun jalqaba kan dhufe Jamaree kan jedhuun dhufe itti aansee immoo wallee lama walitti aansaa gadi buusee jira jechuudha. Ammaa fi Edaa kan jedhu artistiin keenya kun uummata bukkeetti illee ittiin jaalatamummaa argate akkasumas illee wallee haaraa tokko immoo amma immoo qabatee dhufaa jira jechuudha. Wallichaa kanatti aansee immoo albamaan akka inni dhufaa jirullee inni illee beeksisee ture jechuudha daawwattoota keenya. Egaan akkuma beekamu egaa wallee haaraan isaa dhufaa jiru kuni magaallee Keewol Nagaasaadhaan dhiyeenya kanatti kan gadhiifamu ta'a jechuudha. Magaallee kan jedhudha mata dureen isaa. Egaan daawwattoota keenya eessatti gadhiifamu warroota jettaniif immoo artistiin keenya kun jaalatamaan YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee irratti kan gadhiisu ta'a jechuudha. YouTube isaa description box yookaan koomentii jala isiniin kaa'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun wallee isaa kanaan akka inni waan bareedaa qabatee dhufullee abdii qabna jechuudha. Akkuma beekamu egaa Keewol Nagaasaa viidiyoo kwaalitii yeedaloo kan garaa nama raasu akkasumas walalloon isaallee kan nama urguufamullee beekama jechuudha. Akkuma beekamu walleen kunis akkasuma jechuudha. Egaan daawwattoota keenya warroonni yoom gadhiifama jettan immoo artistiin keenya kun kan inni gadhiisu ayyaana waggaa jala jechuudha. Yeroo ayyaanni waggaa jala dhiyaatu qaammee fa'aa keessa gadhiifamuu danda'a jechuudha akka inni haasayetti. Egaan daawwattoota keenya warroonni artistii keenya sappoort yookaan deeggartanii koomentii jalatti lakkoofsa 33 xaafaa isiniin jedha. Egaan akkuma beekamu egaa chaanaalii isaa immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Walleen isaa kun wallee bareedaa wallee hedduullee namatti tolu akka inni ittiin qabatee dhufullee hawwii abdii qabna hundumti keessanuu. Akkuma beekamu egaa chaanaalii keenya kana sabiskiraayib godhaa. Odeeffannoo haaraa fi bareedaa yoo barbaaddan chaanaalii keenya kanallee sabiskiraayibii fi laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon irra qabadhe kana ture. Hamma dhumaatti waan nu daawwattaniif illee galatoomaa isiniin jecha odeeffannoo waa'ee artistii keenyaa sirba isaanii fi wantoota garaagaraa odeeffannoo garaagaraa yoo barbaaddan chaanaalii keenya immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jecha gama kiyyaan nagaatti.